Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u, daawwattoota viidiyoo kanaa. Mee yeroo keessan isa qaaliirraa daqiiqaa xiqqoo ishee arjoomaatii viidiyoo gabaabduu kanaa na waliin daawwataan caqasaa. Maalirraa barattu laata? Maalis isin yaadachiisa? Ani hoggaan viidiyoo kana daawwadhetti maal akka na barsiiseef na yaadachiisee mee gabaabseen isiniif qooduu yaala. Ani akkanatti dhaga'ametti yoo mallee guutummaa isaatti naan ibsu ta'ee hojii fayyina keenyaaf Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ilmaan namaatiif hojjete xiqqoo ishee wanta calaqqisiisu natti fakkaata. Akkuma argaa jirtan laaqii yookaan dhadhaqii gadi fagoof ulfaataa bineensa impaalaa yookiin kuruphee jedhamtu laaqii kana keessatti dhidhimtee qabamtee jirtuu fi nama bineensattii kuruphee jedhamtu kana oolchuudhaaf gara isheetti imaaluu yookaan ishee duukaa dhamaatii godhaa jiru argaa jirra. Tarii bineensattiin kun itti fuftee dhadhaqii kana keessatti qabamtee yoon turte ta'e carraa isheen itti fuftee lubbuun turuu dhiphaa ta'uu danda'a. Namni bineensa kana oolchuudhaaf of kennee dhadhaqii kana keessa seenee dhamaatii hamma kana duukaa dhama'ee ishee baasus argamuu dhiisuu danda'a ta'a. Mee gara fayyina keenyaatti deebinee yaannu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhadhaqii cubbuu Addaamirraa nutti dhufee waanjoo garbummaa bara baraa isa dhalootaan nutti dhufee keessaa nu baasuudhaaf, keessaa nu furuudhaaf, ulfina abbaa isaatii wajjin wal isa qixxeessu homaa tokkotti illee utuu hin lakkaa'in nama ta'ee dhalatee seera jala of galchee gatii barbaachisu hundumaa kaffalee fayyina ilmaan namaa fiixaan baasuu danda'eera. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Tarii bineensi impaalaa yookiin kuruphee jedhamtu kun waan isheedhaaf godhamaa jiru kanayyuu quban qabdu ta'a. Namni kunis immoo akka isheen kana hin hubanne beeka. Yeroo immoo lubbuudhaan baatus immoo nama kanaaf waan addaa waan gootu hin qabdu. Garuu kaayyoon nama kanaa bineensattii lubbuudhaan oolchuu qofaa irratti kan xiyyeeffate ture. Kanaaf inni kan biraan isa hin dhimne waan ta'eef kaayyoo isaa irratti cichee hammam yoo isa dadhabsiiste illee hammam akkaataa inni itti ishee baasuudhaaf gatii inni baasu ulfaataa yoo ta'e illee abdii osoo hin kutatin duukaa dhamaa jira. Yaadadhaa, hojii Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf hojjete ilmaan namaa hin hubanne. Baay'een yeroo inni qaamaan lafarra ture sana isa hin simanne ture. Ta'u malee haalli ilmaan namaa dadhabsiisaan, nuffisiisaan utuu isa hin dhibin, utuu abdii hin kutin, utuma fufee Gooftaan keenya nu wajjin dhama'e ilmaan namaa wajjiniin gatii barbaachisu baasee dhiphina ilmaan namaa ofirra kaa'ee aarsaa barbaachisu kaffalee fayyina lubbuu keenya nuuf mirkaneessuu danda'eera. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u.
Akkuma sagaleen Waaqayyoo jedhu macaafa faaruu Ermiyaas boqonnaa 3:22 irratti araarri Waaqayyoodhuma waan hin qabneef gaarummaa isaarraa kan ka'e badiisa keessaa baraaramnee akkuma jedhu nusarra yaadachuun kan nuuf ta'u gaarummaa Waaqayyoof araara isaa isa dhuma hin qabne irraa kan ka'e badiisa baay'ee gadi fagoo ta'e dhaqii cubbuu baay'ee ulfaataa ta'e keessaa gara qulqullummaatti, gara ulfinaatti, gara jireenya bara baraatti karaa tokkichaa, dhugaa tokkichaaf jireenya tokkicha isa ta'e ilma Waaqayyoo Yesuusiin dhufuu dandeenyeerra. Tarii haalli nuyi keessa jirru Waaqayyoon akka galateeffannuuf nuuf hin ayyamu ta'a. Haa ta'u malee carraa kanaan si yaadachiisuu kanan barbaadu daawwattoota viidiyoo kanaa fayyina keenyaaf gatiin nuu ba'e waanuma kamiiniyyuu kan madaalamu miti. Isa nutti hir'aterraa, isa dhabneerra jennurraa, isa nuun taane jennurraa inni nuuf ta'e hammam akka jaallatamne gatiin nutti ba'e gaafa nutti dhaga'amu baay'ee guddaadha. Kanaaf mee eeqa yartuu isheetiif waa'ee fayyina keessanii yaadaatii Waaqayyoon galateeffadhaa. Bu'aa ba'ii jireenyaa keessa yeroo darbu dhalli namaa dagachuun kan irra hin jirre, irraanfachuun kan irra hin jirre, haala isaa wajjin wal qabsiisee ilaaluun kan irra hin jirre yoo jiraate waa'ee fayyina isaatiiti. Akkuma kana immoo wantan asumaan si yaadachiisuu barbaadu obboloonni keenya baay'een jireenya dhadhaqii laaqii gadi fagoo fakkaatu cubbuu keessatti du'a bara baraa jalatti dukkana keessatti ammallee har'allee qabamanii akka jiranidha. Isaan kanaaf immoo nu warri fayyine, nu warri dhadhaqii kana keessaa baane, nu warri laaqii kana keessaa dhiqannee baane misraachoo itti himnee qaqqabnee fi gara ulfinaatti, gara fayyinaatti, gara hojii fayyina isaanii simachuutti isaan afeeruutu nuuf ta'a. Egaan daawwattoota viidiyoo kanaa yeroo keessan fudhattanii viidiyoo gabaabduu kana waan hordoftaniif guddaa godheen sin galateeffadha. Maddii viidiyoo kanaa miidiyaa hawaasaati. Haala kanaan immoo kan isiniif dhiyeessee ana hiikaadha. Eebbifamaa.